arkina olla ta'e na dide dhagaadhaan dhodhootti ammas immoo falaqamtee mochii gannatti buuti jedhee iyyee dhagaa fudhee jechuudha ol deebisee masootii isa gargaartu mastaawotiidha waa sibiilatti geessuu hin danda'u amma achumaan iyyee dhufee turee mana tol deebisee ijoolleetti immoo yoon ka'ee dubbadhe teenshinii ta'anii immoo ijoolleen warri na waliin jiraatanus silaa namni bakkeedha bilbilee mucaan kun duunaan itti gaafatamtu hunda keessattu gaafatamaa hidhamuuf deemaa jirtu jennaan sun sodaataa jiru waan ta'eef amma darajaa qobaatti isii fudhadhee bahee waggaa sadiin kana mucayyoo wayii mucaa walloltee fooqirraa kufte osoo qabata inni dhamee bira mucaan sun inni ajjeefamee najjeefa miti isaa miti osoma wallolaan kufte waan akkasii ta'e akkasii mucaa irraa boddaa'e takka ijoollee shawaati jedhamisi mucaan ijoollee shawaati mucaa warraa odaa'ii hin hidhamee dhugaadha siqaayee keessa hin jiraasni amma fuulli koo isuma dhugumaa mi'a tumti ilaaliiti murteessa nama waa nyaataa hin jirre garuu nyaachuu dhabe miti irriba argataa hin jiru yoo rafe illee deeqaa kudha ishee yoo rafe anattuu waa waswaasii wayinatti galuu nafu sababii si jechuudha gadi baasee gaggeessuun amma namni maal naan jedha bilbilee rabbii koon na argaa jechuudha maaliif ilmoo durbaa argachuu bandeema nan hawwaan ilmoo durbaa argachuu nan hawwaan ofii goote jechuudha sanaaf ilmoo durbaa argachuu bu'uun qabu adda of hin beektu jedhee edaal kan bilbilee namni maaltu si asaqaayyee naan jedhe maaliif balaa walitti barbaaddaa amma isiidhaa bakka kennitu haadha manaa keetii maa bakka kennini aboo dhaqee mana kireeffadhuuti kilaasii tokko geessi kaa'ee naan jedhe waan danuu nu bachiisee waan danuu yaadu geessee kibrii tokko namarraa kireeffachuudha namni naa keessaa biyya kanatti fatee haala kanaan jirtu miti wayyooftetti yoo jedhame iyyuu namni naa keessaa itti yaadda tokko jedha maaliif huneetaa isii kana sodaatee jira lammaffaan immoo yoo mirrii guutuu sin irraan kaffalaa fatee haan dhuftee si biraa teessu jedhee namni narraa fuudhee obira kaa'ee eeguun jiru si galee nama akkanaa kana yoo an itti naanne yoo inni itti akka politikootti qabeenyanne namni ofitti qabee masuulummaa fudhatee nyaachisee obaasee bira taa'ee eegee jedhu yoo obboleessa garaa haadha tokkootii beekte malee namni eeguun jiru si galee akkasitti eegaa jira namni garuu yaada sodaachisaa rabbeedhaati ijoolletti minaan jira amma warra toobeetti bilbilanii toobeettis maal ijoollee mana keessatti bilbilanii maal jedhu yoo mucaan kun kaatee maskootii irraan kuftee mubaarik qofaa miti kan qabamu isin qabamtu maaliif waan callumee ofitti waama maal ta'a kun garuu anaaf wareegama guddaan qabala lafatee wajjiniini silas rabbumaa jecha waan namaa ta'anii anfatee akka addaatti beekee miti rabbii koon na argaa yeruma isin bartan sana kiloroksiisan irratti baree mana siyyuu yaafadhe maadii qeerroo nageessee naan baree garuu namni akka addaatti bakka hin jaallatas kan jedhu hin jira kan rabbiin sodaanne asuma jala yoo mana hin jira argaa jiru malee hin jaallata argasii yookiin immoo maal ta'e kana jechuu danda'a waan jaalallan isiidhaa qabu jaalalluma nama dhukkufataa fi nama miskiina tokko qabu malee jaalala addaa yoo tan isiidhaa qabu hin jiru akkan itti jiru immoo anaaf rabbitu beeka deengadda gaafati mucaa kana biraa dhaabannu jettu asli nama 3,400 ilaalaa ture wallaahi namni 40 bira hin dhaabanne nama 28 maatu galmaa'ee jira jarri guyyaa eeggataa jiru inni kaan miindaa eeggataa haa ta'u warra Saawudii warra Dubaay darbee immoo warra Awurooppaa gargaarsuma siitu jechuudha gargaarsa sii kana maarree amma hachuu gadda eega gargaarsa gaafatee namni bira dhaabataa jiran namni immoo kun immoo dhufee ganama fatihaa jedhaa jira intaloon tun akkuma duutuu barbaadin namni feesbuukaa kun simaayyuu jibbinnu maaliif bakka feetu haa duutuu feetu giroo isiiti yoo jedhanii namatti mile takkarra nama tokko amma dhukkubsatee namni namaaf gaariidha gargaara haalli gargaarsa isii amma sila yaala waan akkasii argatan dheengaddaatti amma dhufe asli maaltu amma dheengadda amma gaafa naas dhufu san fooqirraa uf darbuuf hin fiiduu hin bootte waan akkasiiti amma fooqirraa uf darbu jirti itti dabalaa jira moo irraa hidhata jira obboleesso amma ijoolleen dhukkubni siisitti mu dheengadda jaallatee deemte amma ol kaateefaa namni siin tunni haadha manaa kootiti ijoollee waamee asirra dhaabdeen tarbii gochuu dandeessa tokkoon tala wallaggaati tokkoon tala jimmaati keessummaa dhaanaaf reefna bira qubataa jiru jarillee rakkoodhuma isiidhaa hin maraanne malee rakkoo isiidhaa gadi nama qaban miti rakkoodhuma jara mudatee si galee intalli isii wallaggaas waamtee bakka tarbii gochuu dandeessa intalli jimmaa tokko jette lamman jiraatu du'aaf jireenya keessaa warra ba'e jarumti kun du'aaf jireenya keessaa biyya biraatiin haa bilbilame akkaataan jaraayyuu gaafa jara rakkoo kana keessaa ba'anii gaanan dubbadhaafan malee sodaadhee dhiise malee jechuudha jarumtu du'aaf jireenya keessaa warra ba'e ijji koon argu kaaja kuduraa deema
mana keessa jechuudha. Yoo kilaasii jala galan ciisan kilaasii jala tumti hirriba kaasuudha. Jaartiin kee sila barri bantee dhiifteetti hin galti hin baati haalli jiru cimaa ta'e inni namni eegaa jiru maal beektaa? Rabbi intanaa na jedhee ummatatti mufadhu malee nan taasifas nan beekas maaliif hiira jedhela. Maal eegaa jira beektaa? Eda gorsa wayii gorsee dhaggeeffadhu waan guddi wayii sitti hima. Ummata gorsee yaadala keenya warri kan yeroo keessa birrii dhibba walitti buusaa lafa kaa'adhaa dhukkuba keessanii jedhaan ture. Birrii dhibba tokko walitti buufadha ammoo nu akka keenyaatti namoota dubartoota. Dubartoota tokko ijaarree birrii dhibba buufachuu jalqabanii gaafa dhukkuba keenyaatiif iddoo irra hin baanu ofii yaachifna jedhanii buufachuu jalqabaniiru ijaarree jechuudha. Sanaan qabeetanii warra kaan immoo akka Arsiittis akka Shawaattis akka Wallaggaattis akka Oromootti yoo jenne soba hin gootanu akkuma naannoo keessatti ijaarradhaa jedhee gorsee ka'ee viidiyoo san buusee warri yuutuubii irraallee kabiraati waan ta'eef warri feesbuukii koo hin qabne yuutuubii irratti daawwataneen yuutuubii irra kaa'e. Tempinaalii isaa ambulaansii wayii irra kaa'e maaliif wanta dubbadhe waa'ee dhukkubaati galee waa'ee dhukkubaati maal jedhan beektaa? Innuman tempinaalii isaa ambulaansii irra kaa'e yuutuubii irra kaa'u akka arganiin boo'icha jalqaban. Tigale hundi namaa ijoollee wallaahi ijoolleen argan na taasisamu akka laayivii yuutuubii irra galaniini boo'icha intalli tokko jirti kan garee fataa keessaa ijoollee galmeessitu gargaarsitu irra galtee maataa tani yaabi maaliif boo ammanni maaltu jira jettee isiinuu rifattee naa dabalte maali maaltu jira jettee naan maaltu jira mata duree laallee jedheeni tattee yeroo mata duree laaltu gorsa shamarran kaayirootiin jedha. Gorsa amma yuutuubii irratti dubbataa feesbuukii irratti dubbataa turte miti naan jette. Eeyyeen hin jedheen. Uummanni maaliif bu'aalee hin jedheen. Boocha barbaade boocha dhaga'uu barbaadan. Maal jedhe fatee hawwaa taate maal kunoo koomeentii isaa laaluu dandeessu. Fatee hawwaa taate maal taate kana ta'e gamaara ammatu rabbi midini mucaan kun hojii foqii kan harkaa kuftee namni anaa yaadaa jiru hin jiru asli. Si galee wayyoo jedhee kuma dhibba yoo laayivii seentas nama ergitanyaan nama kuma kudhanii ol keessummeessi taate torbee tokko jechuudha. Maaliif akkaataa sitti duute si galee fooqii meeqa farra akkasiin gufte waan akkasii eegamaa jira dhugaan sitti maa si galee adagaan wayii qaqqabu irratti akkamitti adagaan kun qaqqabe jechuu malee namni keenya harki caalaansaa dhugaa rabbiin dubbadha. Namni dhimmamee namni kun maaliif akkas ta'e jedhee si wajjiniin eenyuuf akkas ta'e utuu ana ta'e hoo amma talee tokko edana boosiftee boossee. Biyya kan yeroo kana adeemtee ijoollee Arsii Adaabbaa maaliif kan jedhamu Adaabbaadha jettee birriin qabdu isheen siree malattee waraqaa namaatiin doolaara 100 ergiteefi 120 ergiteefi. Mubaarak jettee qaamni koo furdaadhaan aan jette biyya kan yeroo sanan tureen aan jette yeroo madaamii bira geessame madaamiin kun nyaata malee hojiidhaaf fidee qallabuudhaan natti fidee moo'etteette an qaamni koo akka malee furdaadhaa jette si galee dhiifama naa gootu garuu mudannoo maafan dubbadhe malee maqaa keenya dubbanne obboleettii keenya odii qabu viidiyoo kana dhageesse qaamni koo furdaadha nageessu jette nan deebi'a nageessu nan deebi'a nageessa hidha dabaleetti warra mana keessaa shaanxaa bakkee kaanii nageesse jette maaliif beektaa kiraa manaa kaffalchu kiraa manaa kaffalachuu dandeessu kaa yaa rabbi jedhee jette anoo hojii hin dinne madaamiin na didde akka mana godha utuu jismiin koo kun muramee gatamuu danda'a ta'e mureen ofitti gatan ture garuu hireedha anoo ki deebiraatti yookiin suudiidha yookiin qallabameeti biyyumatti akka carraa ta'e yookiin nyaata darbaa nyaadhee miti baadiyyaatti dhaladhee guddadhee jette nyaata darbaa wayii nyaadhee yookiin biyya nabaa keessatti furdadhee miti biyyumaa jette akka batiyaan taate kana ta'ee jette akka batiyaan kana taate kana ta'ee nama keenya nama raachete nama raadhete jechuudha. Mataan kun tuqamee jette hojii andidaan jiru jette madaamiin nan barbaadu jette si galee dhaqaalee qee mataan kun naannee jette alhamdulillah rabbi nan ganne jette carraa ta'ee biluunnaa bahee carraa ta'ee biyya sadaffaa amata lamatu kan yeroo keessan taa'in deemu wallaahi tarii daawwataa jirti hoggaa lamatu taa'in ati hoggaa meeqa an hoggaa meeqa gara hoggaa torbaati hoggaa lamatuun gahee rabbiin immoo wakkalamee fi biyya kanaa baasee hadha hojjetaa jirti biyya faranjiitti ati furdaan ati qalloodhaan hin jiru hojjetaa jirti obboleettii koo kana waan ana argatetti si argatetti jechuudha doolaara 120 ergiteefi amma maanaa kenna dhaqootiin xabbataa kenna kanaan naani namni keenya illee hammeenya qabu
sharrummaan qabu haa ta'u garuu Agar aku kau tidak mangkar lah. amma maalan jagaa yoo ta'u namni tokko aboo waan yaadachiiste intalli jadi inni tokko biyyaa dhufte akka biyyaa dhufteen barahaana keessa qorri tokko isaan baasu gara tiiviitii jiran yoo inni qoricha dhawwate si galee yoo inni qoricha kenna maaliif jabaadha jetti jinee kuma kudhan biyya kanaati dhukkubni fi bakkeedhaaf fayyadamte qorichi tiivii waggaa tokkotti kuma dhibbaaf digdama isaa fiddaati mucaan duudee waan itti maramtu amantee dhiistee kiisii kiyyaanii makiinaan tole keessa guyyaa kudha afuriin boodan bare guyyaa kudha afur tole keessee fide birrii 40 50 dhibba kafalamtu duun kafaluu fi xumurre qoricha dhabne dhageesse yoon ka'ee mucaanii hin kufaati malee amma walirra kufaati malee hin deemti xiqqoo nyaatti ol ba'anii mallattoo hin jiru wanni biraa wayii hin jiru inaasofti bifti immoo gurraachaa deemaa jira huqqataa deemaa jirti rabbii jedhi naan jette laayibiin walaabi birrii dhibbas ta'e dhibba lama namni naa gargaaruu jette nama kana tuun fidee asirra teessisee haasofsiisaa intalli kun dhukkuba tiivii qabdi jedhee namni keenya gargaara akkamittiin gargaara namni kan inni xiyyeeffataa rabummaa inni macarrashaa irra ga'eera bulu kun duudhaa sakandiyan mana tapha daqiiqaan mana tapha jedhamuu bakka jedhamti dhukkubni isaa jabaatee yoo jedhe malee kan silaa namni shan gargaaruu danda'u galee namni shan rabbi laaffisee nan gargaaree namni sun ka'uu danda'u kan namni 500 itti hirmaannaan darajaan inni nama 500 ol kaafamuu hin dandeenye irratti galmataa maafi faayidaa maalii qaba? Faayidaa ni jiru. Galee kanaa jennaani Fatiyaan amma rabbiin naa eegetti nan eegaa dhimma gargaarsa Fatiyaa irratti akka waan na gargaartan itti ilaalaa akka waan na gargaartan itti maaliif anatti qaayee wajjin argaa jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf rabbi isaa fatoo asliin dhufeera reedii isin dhufaa bilbilanii na gaafatu namoonni tokko jiru kanaan achi waa namni wayii waa naa godhaa jirus as keessaa natti bilbileen akkamitti jetti ilaalus hin jiru walumaa galatti jechuudha anas qaayee wajjin argaa jira otoo siin duuteesi namni narraa namni asliidhuma kana reediidhuma kana jedhuma abdiidha kottaa akkas Fatiyaa akkas nakkattaate yoon jedhe yoo hidhamuu ta'es yoo na wajjiniin janaasaa sana fuuchuu ta'es kan na wajjin siqaa itti galu jedhuma kana jedhuma mana wajjin dhaabataa yeroo kana kanaaf yaan kana sana jechuun danda'u. Nuti waan inni dhabnu achumatti waan nyaataa fi bareeda egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya yoo akkuma isarraa dhageettan Fatiyaan Mubaarakin bira jirti. Dhukkubni yoo duraanii boochisu amma gara fooqirraa uf darbuutti isii qaxxaamurteedha akka isarraa dhageettanitti fooqirraa utaaluuf fiidii uf darbuuf waan akkasiiti jechuun itti muhammaataa jira jechuudha. Osoo kanaaf abbaan rabbiin dandeessiseef waan itti yaalamtu obboleettii teessanii haadha qabdanii obboleettii qabdanii jaartii qabdanii haa dubartiirraa dhalattanii walumaa galatti dubartii jechuun warshaa bu'uura argama ilma namaati utubaa jiruu kanaati. Kanaaf dubartiin haadha gootatii haadha sheekatii haadha hayyuutii haadha beekatii haadha wallaalatii haadha maraatatii haadha waa hundaati waan taateef dubartii keessaa Fatiyaan nama tokko obboleettiin teessan tana yaaladha mucayyoon tun gara biraatii yatiima abbaan qabdu haadhan qabdu biyya baqaa keessa jirti kara hundaanuu ajriidha itti isinii gaa kanumaan bira qaxxaamurraa ajandaan keenya inni lammaffaa obboleewwan keenya guyyaa heelgaddaa awduuda su'uudii irratti ayamanii wal qabate haasofna. Mubaarak kun yeroo baay'ee ijoollee su'uuditti sagalee tayaa ture maayii kana nu dagatee waranaan jedha jira kaleessa galgala mana hidhaatirraa karaa waasaappitii fi miseenjaraan irra hedduu karaa waasaappitiin Mubaarak yeroo dheeraa sagalee nu tayaa ture. Nuuf jecha qixxaa gogogaa nyaataa ture nuuf jecha feestaala gurraacha uffatee barandarra ciisaa ture baay'ee sagalee nu ta'a ture atiillee yeroo tokko yeroo ajandaan dhabdu sagalee nu taata Mubaarak nu dagatee Mubaarakitti nu himinaan jedhan ijoolleen baay'een karaa waasaappitiin kaleessa Mubaarak kaleessa ijoolleen akkasanaan jedhan yeroo baay'ee sagalee nu ta'a ture amma nu dagatee nu yaadachiisinaan jedhanii hin dagatte moo yeroo dhabde moo ijoollee su'uuditti rakkoo keessaa baay'ee. Waa'ee ijoollee Saawudii irratti dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi ijoollee Saawudii bakka inni nutti yaadadha. Bakka ofii gootiyyuu kan dhuunfaatti. Ijoollee Saawudii birrii 100,000 yookiin birrii 200,000 utuu hin ta'in miiliyoonaan gaafadhee namni hin saalfanne
adda durummaatti ijoollee Saawud Arabiyaati. Abal kun dhukkufateera jennaan mana ijaaraniiru biyyatti. Akkas kunoo jaarsi kun akkasii akkaawuntii isaa kana jennaan ijaaraniiru. Ijoollee Saawudii konkolaataa bitaniiru. Sigalee konkolaataa akkas ulamaawota biyya keenyaatii bitamuu qaba jennaan. Sakandii keessa wal ga'anii guruppii lama sadii ijaaramee konkolaataan bitamee ulamaawotaa galeera. Ijoollee Saawudiiti kunis jechuudha. Warri biyya biraa xiqqoo xiqqoodha. Ijoollee Saawud Arabiyaa rakkoon jiraa furame yookiin immoo hidhaadhaa ba'anii yookiin tun taane waan danuu na rakkise. Waan na rakkise. Tokkoffaa haala biyya keenyaatu na dhaabee jalqaba. Haala biyyi keenya keessa jirtutu rakkoo hamaa keessa jirti. Gamaas gamanaas ciqiciqiira jedhama. Kana keessa namni nu jalaa dhagahu hin jiru callima jennee haasa'uun keenya of dadhabsiisuu dhagatite boqonnee itti deebinaa wayitii nan dhiisee jalqaba. Sana booddee garuu namni keenyas rakkoo cimaa qabaa. Sigalee ofittis nan farade nama keenyattis nan farade al tokko tokko naan laalee namni keenya adabamuu qaba nan jedhaan akka hotitti. Namni keenya adabamuu qaba nan jedhaan. Warra hidhaman kana tun taane jaani jira miti amma kana baga hidhaman. Amma hidhaman kana baga hidhaman maaliif namni hedduun Saawudii irraa citeera jedhee abdii qaba. Hin cinne. Haa ta'u malee amma mee fakkeenya nama fudhatte. amma sagaleessa malee gaddaa kaleessa dubbadeen ture viidiyoo wayii. Nama 30 ta'anii Yaman irraa ka'anii Saawud Arabiyaatti jaamaa jiranuu mootummaan Saawudii fixee jedhani. Xiyyaaraan fixeedha gariin quban qabu garuu informaashinii kana irraa dhagee baay'ee gaddi. Maaliif namni boollatu jira kunoo fuuldura kana boolle kun immoo fanjii qabatu jedhamu itti deema. Sigalee waan kanaati bal'inaan irraa dubbattee itti fakkaata. Komentiin gadi hin deemu. Maaliif? Lakkoofsa kee tokko asitti arga hidhu. Barreeffadhu kuna namatu na gaafannaan. Sigalee namni keenya nama dhiba. Wallaahi baay'ee nama dhiba. Mee sa'aatii kana yaa maal jedhanii baraa keessa deemama. Waa kudha tokko. 40 43 73 73 74 74 22 22 Cross man. Back of my Illinois. Sorry, lakkoofsa tokko namni gaggaafataa jira Mubaarak Yanaa nama baay'ee na gaafataa jira. Isa isinii hiina. Okay. Kanaafi namoonni lakkoofsa na gaafataa jiru lakkoofsa Mubaarak kunooti. waa'een keenya kun jedhee caalonni waa'een keenya kun yoo dhiisanis naman dhiisuu maal jedhee isa ta'e dubbiin keenya. Baga jechuutti indu'aa jira numaa jira. Baga hidhamanuu ajiiranu jechuutti indu'aa jiru akka hin taane miidhamaa jiru fooggeeti obbolaa keeti akkatti kaliftu hin qabdu. Mootummaatti iyyuudhaaf amma fakkeenyaaf mootummaa biyya bulchaa jiru kanatti mootummuma. Iyyuudhaaf illee amma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani naannoo dhibee iyyuu mootummaan nurraa dhagaa ulaa nurraa banaa hin galfanna jedhee yaara malee dhagahees dhiises inni dandaasaati. Mootummaa amma bulchaa turtan yaara malee waa yuunitti miti liqaambaritti miti gandatti miti. Kanaan dura mootummoonni Itoophiyaa dubbataa turanii waa'ee kanaa maal jedhanii yeroo nuuf innee yeroo nuuf innee finfinneen keenya utuu xiyyaarri inni lammaffaa dhaqee hin fidin jarri Yamaniin ga'aniiru jedhee dubbataa ture si galee dhugoomsa moo dhugoomsine dhugaarra dhaabanne dubbanna dhugoomsa moo dhugoomsine miikinaata qabu jechuudha magaalaa si galee kanaaf arrabsaa ture binnuma sagalee ta'u yaa ijoollee Saawudii rabbuun dinagaa sana keessaa sin abaasu gaafa sin galtanii kaatanii namni saree isinitti qalu aanaa jedhaan ture maaliif badii jara danuun beeka yoo badii jara dubbata sagalee ta'an immoo badii sana ta'ii immoo haajomaan tokko si galee qabatee kunoo miidiyaa dubbata maaraa ijoollee Saawudii akkasitti jiru akkana akkana ta'ani jedhee dubbatee immoo ijoollee irratti gubuu taa'ellee calluma jenne malee badiin qabanu miti inni sa'aatii kana obboleessa isaatiin kottu namni keenya qabameera miti hubadhu namni keenya akkuma dhibbaatamaan qabameera gaalli bakkeetti hafeera hojii dhalabaa hedduun bakkeetti hafeera kana keessa jechuudha obboleessaa fidee achi galchee maallaqa gaariidhaan qaxarsisuuf waa maala jechuudha ni wali baam namni keenya wallaahi waan Indaa warra achitti hafetu waamaa jira. warri biyya keessaas abeebe manni kun kan eenyuti
kan asliiti yoo ijaarrate 2018 eessa taa'ee ijaarrate Saawudii bakka informationii gahaa argateeran Saawudiin akkamitti Saawudiin naqama asliinoo halkanii guyyaa hojjetee ijaarrate moo callisee mataa ijaarrate moo fooqii miicceetu moo ashawaa baateetu moo hin jiru qoratanu mana kana kan ijaare asliidha dirqamaanis mana akkanaa dhaqee ijaaruun qaba yoo hunduu dandu'aadhaan diggim biyyaa booda sigalee danuun argeeffan jedhaara tokko jedhe karaan basaasoo akkami bahaala akkamitti amma inni dhufee karaa ga'ee digingir jedhee ka silan qoranne inni basaasoo kee Somaaliyaa siifachi kaballaa jammartee bahaara dhaqee galee nama bahaaratti ani nan netti netti tamee waa'ee Saawudii kana irraa dubbadhume nama bahaaratti utaalee faa gaggabee jechuudha galu jira namni akka qurxummii beelee dheebotee jedhan. Baara kana deemtee osoo jettu mataan si deema beeyta yoo duraan sigaaraa harkistu taate waan suuqii wayii jirtu fakkaata sigaaraa bitadha jettee doonii kanarraa utaalta. Akkana jedhan. Yookaan immoo bakka homaa suusima qabdu jimaa qabatoo taate fara bakka homaa wayii sitti fakkeessa. Na waa ijoollee Saawudii walumaa galatti an dhiisuu kooti miti mee amma jarri mootummaa sii tasgabbaa'aniiru jedhamaa jira nan iyya iyyuu waa tokko miti iyyuun akkuma ergasii daqiiqaa deeqaatti sakandiitti bahee ijoollee Saawudii nu yaadadha yoo namni nurraa dhaga'u jiraate wanni immoo abdii nama burachiisu maal beektaa an takkaa mootummaa deeggaree isin beeku qeeqee isin beeku arrabsuu dhiisi garuu qeequu bira darbee arrabseera waa ijoollee Saawudii Arabiyaa irratti mootummaan ijoollee Saawudii Arabiyaatiif hin taane anaafis hin ta'u tokko jedhila fagoon naqin waan biraa waa'ee siyaasaa waa'ee maalitti ta'e hin galin akka darajaa gooti akka dandeettii gooti wallaaluma gootitti awwallaalaadha ilma hiyyeessaati haati koo hiyyeessa abbaan koo hiyyeessa si galee jireenya jijjiiruuf an biyyaa bahe miti sa'aatii kana keessa calluma ilaa wayyaanitti qabachuun hin ta'u shanitti qabachuun hin ta'u waa ijoollee Saawudii waa tokkotti mootummaan geeffatee garatti qabatu qabu maaliif utuu dubbiin kun hundi hin gahin bara nagaan jiru iyyuu jalqabne bara nagaan jiru mootummaa Saawudii hidhuu jalqabe malee bara wayyaanee yaa walitti kaan bara shanii yaa walitti kaanii miti iyyee obbo Taayyee Danda'a jalattis Dr. Abiy jalattis komentii jalatti eenyu laala maal gaa koor nan beeka akka namni ilaali nan beeka si galee namoonni hedduun laayikii irratti godhaa turan nama 250 Akka keessa kan godhe jira ambiloo kuna godhanii hin beekan. adaraa keessa waa ijoollee Saawudii Arabiyaa OBN jalatti akka dhageettii hin qabne nan beeka garuu immoo Taayyeen hin beeku Muhammad. dhugaa rabbii dubbachuudhaaf alaala maalan jedhame ta'an dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni afaan oromootiin beekamtii qabaatee dhiisee Itoophiyaa keessatti wayii miti ilaan kana hubadheerala maaliif beektaa maaliif yoonaan jettee tokko nan si ka'a namni amma akka saba oromootti nama hedduun na beeka si galee yoo walakkaan keenya miiliyoonni 2 na beeka jedhee abdii qabaa si galee yoo hundi nan beeku afaan amaariffaatiin garuu yoo namni miiliyoonii tokko si beekee EBS si affeera OBN si affeera BBC si affeera jinniin si affeera si galee reef jara kabdi geetaachoo maal BBC ofitti fudhatee affeere malee jechuudha. Ati sirriitti Itoophiyaa keessatti beekamtee sagaleen kee taatsinoo qabaachuun isaa taatsinoo jechuun nuti amaariffaa miti ma taatsinoo fida asliin jedhamuun yoo afaan amaariffaatiin beekamteedha si galee Itoophiyaa keessatti dhugaan jiru kanuma la namni darajaa OBN taaseera yeroo OBN nama OBN kanaan dura qunnamee miidiyaa OBN irratti affeeramaa ture argadhee ilkaa baasee walna qunnamsiisee dhannee bakka ijoollee Saawudii geenye waadanuu haasofnee bakka ijoollee Saawudii Arabiyaa sana akkan dubbadhu naamnee geenye wallaahi masiinaa deebisuu didan akka waan Eertiraa wayii biyya keenyatti agalu jedhaaru si galee Eertiraa kanaa cabsaati galchaa biyya keenyaa qubatanu jedhaarutti ilaalanii jechuudha warra OBN maafan haasa'an yoon waan garaa koo keessa jiru hunda baasee dubbadhee seenaadhaaf lafa kaadhee waan danuu barreeffamaanis anamma obbo Alamuu Simeedhaan haaseeraan sagaleedhaanis si galee sagaleedhaanis barreeffamaanis qunnamee haaseeraan dhibbatti waa ijoollee Saawudii Arabiyaati. Ateenyunni eessa jirtaa deebi'achi na deebi'eetu hin dubbadhee nan saalfadhaan aangaa mootummaa amma naga horraa ana shiiratti galchanii dallaala ijoollee biyya kaasee Saawudiitti erguun na godhan ana biyya ta'anii kanaaf nama danuu yaaleeraa si galee namoonni qalbii nagaadhaan na jaallatanuu
lakkoofsa naa kennaniiru waasaappiis karaa argachuu danda'u namoota aangoota darbe wal quunnamsiisan gariin bilookiidha gariin immoo anta himaanne atumte eenyunni gaaffii kana kan na gaafachuu dhufte inni maa inni ummata bakka abbaa fedhe ta'uudha ummata bakka bu'ee achi jiramoo beesaatu eebbisee jennaan dhaqee achi taa jiran ummata bakka bu'ee wallaahi Ijipti keessa teessee ijoollee biyyarraa kaastee kan ergaa rusii akka ergitetti baasii faanaan jedhame akka ergitanii sistanitti baasii faanaan jedhame hangawa mootummaa jechuun hangawa mootummaa Itoophiyaa jechuun ana biratti siluma laa infaa walaa yadur nammiidhanu na fayyadamu nan gara kooti akka nama dhuunfaa tokkotti si galee na kanaaf gara deemamuu qabu gurra jalaatti iyyuu himeeraan gurruma jalaa warra waaqachuu danda'utti gurra jalaatti ijoollee Saawud Arabiyaa jedhee himee ati dallaala ijoollee kana oofee biyyaa baasee miti darajaa jedhamu hungeeyyan si galee na waan akkasiiti baay'ee rakkisaadha kanaaf haqii jechuu kooti amma fakkeenya biyyoonni deeman biyya baay'ee jira fakkeenyaaf biyyi biraa baay'ee jira warri akka carraa rabbiin baase ka biyya galee biyya jiru kunniin namni ilmummaan Oromoo kana booda Su'uudii yoo birrii qabaate hajjii deemee umraa deemee re'ee eeguuf gaala eeguuf kana yoo irraa fe'oo yoo madhiisan Su'uudiin kun maa jiraatamuu hin danda'amu biyya biraa yookiin biyya ofii ilaa akkana namni keenya yoo barates yoo hin barannes dhaqee umrii isaa dargaggummaarra keenya waa'ee biyyaa bahuu malee si galee waa'ee biyyaa bahuu malee biyyarra taa'ee gara hojii mootummaatiin haa bahu ka biyya biraan bahu biyya biraa hin jiru biyyuma biraa akkana jira maal gama do fakkeenyaaf yoo fudhatte kiyyaarama fakkeenyaaf Su'uudii ture ta'uu fi dinnaan gale Dubaayin jira an Su'uudii ture Su'uudii naa ta'uu dinnaan as dhufe biyyi biraa biyyi itti jiraatamu jiru Su'uudii malee maaliif namni kenna Su'uudii kana dhiisanii rakkoon kanaa miti an akka gootitti kanama tokkotti kanama tokkotti an akkan jedhutti rakkoon ijoolleen biyyaa bahuu barbaadee Saawudii deemee Dubaayin deemee yookiin immoo akka abaarsaa akka waan abaarsa qabu biyya irra taa'uu jibbee miti eenyuunuu biyya isaa keessa taa'uu jaallata si galee biyya keessa taa'uudhaa fi mootummoonni Itoophiyaa dhageesse an aktiivistii miti aktiivistii siyaasaas miti an si galee akka nama tokkotti immoo nan taazzabawa mootummoonni Itoophiyaa akkuma ana biyyaa baasanitti obbolaa koo biyyaa baasanii ficcisiisan akkamitti naan jedhe as akkamitti baatee naan jedhe anaan namni bahee jedhe hin jiru yeroonni biyyaa na baasan jedhu eessatti si beeka mootummaan naan jedhu dhugaadha nan beeku kaadireensaa jinniinsaa hidhataan sana beeka si galee saatii afuriin booddee gadi baatee argamu namni ifamtu jedhama yequmsi qaayi yequmsi sirii keessan ture biyyatti si galee kayroo keessa koo baaku waraqaa eeyyamaa malee dhoggaa lama makiinaa oofeefu waraqaa eeyyamaa malee dhageela biyya keenyatti immoo hidhaan jira sina biyya abbaa gootitti jechuudha si galee mootummoonni Itoophiyaa shabaaba hin jaallatu waxxaatii hin jaallatu yoo wattaaddarummaadhaa ta'e malee waxxaatii hin ijaarus hin jaallatu akka inni bahu tokkoffaa namni baratee fixee ka'e hojiin hin jiru maasii godhata qaffalee as goree achi goree caatii barata yeroo waan caatiidhaan qaamu dhabe dirqama waa argachuudhaaf biyyaa bahuun dirqama si galee inni immoo hin baratinis yoo carraa hojii wayii barbaade dargaggeessaaf carraan hojii Itoophiyaa keessatti namni ija hin balanne malee dhiphoodha maaliif dhiphisu beektaa akka inni deemuufi si galee deemdha nama jibbituun deemi hin jedhini akka inni deemu godhii kan jedhantu jira isa ta'e ni biyya keenya namni waan baayeruuf hin beeku garuu kan baasaaruu mootummaadhaan waan baayeruuf hin beeku maaliif baate yoo jette nama mootummaan na baase hin jedhu rakkadheen biyyaa beeknaa rakkoo sana maaltu fidi shabaabni tokko carraa hojii jira waan danuu mootummaan waan hedduu mijeessuu danda'a shabaabaaf si galee jaarsolii xora sanyaa godhee hojjetaa mootummaa keessa yeroo ammaa koo jaarsa waggaa 70 kan sooroma bahuu qabu si galee miiliyoonota jira tokkoffaa yoo jara sooroma baasee baajetan qabu jaraaf sooroma lafatti kanfalaa amma ta'e qabu barsantii shabaaba qaxaruudhaaf baajetan qabu jaarsa ijji isaan laallee malayaala makaa tufaatu biyyuu waajjira keessa ta'a si galee shabaabni baratu dhabus namni bahi jedhee uleedhaan isa ofu yoo dhibesi akka inni bahuuf karaa mijeessaniiru Itoophiyaatti galuun dhageela Itoophiyaatti deemanii galuun hin jabaata akka baana dhaggeeffadhu Itoophiyaatti yoomiyyuu Itoophiyaatti dhaqanii galuun hin jabaata bahuun immoo laafaadha ammoo wattaaddarri Itoophiyaa shabaaba kana akka inni biyya keessaa hin baane dallaatee eeguu hin danda'u si galee hayyee
Wataadara Itoophiyaa tarii hin danda'u nama jedhu jira ta'a hordoftoonni keenya. Maaliif sin qaban? Dhaggeeffadhu. Walee kanatti yoo deemtu Si jalaa dabali naati baatu. Maal si jalaa daban? Amma Itoophiyaa irraa bakkeen namoonni birrii hin qabne Dirreedaawaa irraa Jibuutii dhaquun guyyaa 7 guyyaa 5 deeman. Gizee Gilillee geete jechuun Gilillee huduuda Jibuutiitiif Itoophiyaa yoo geete dimbara jira. Saraawwitiin kun makkalaakaayaan kan jiru jechuudha. Makkalaakaayaan biyyaa kun. Osuma isaan taa'an isaanii baay'ee kan dhaqxee nagaya gaafattee eessa deemtu sin jedhanii su'uurii deemna jetteeni as koblaa maannoo sin jedhan ka afaan isaaniitti dallaalli eenyu sin jedhan akka dallaalaa miti akkanumaan dalagachuu deema jettee bakka asiin gorii asiin waraana Somaaliyaatti jira asiin gorii deemti sin jedhan. Kunola. Geggeessaatu jira ijoollee warra Saawudii tarii waan kana beektu waan naasaa kuni haaraa sin ittiin ta'u jedhee yaada. Mootummoonni wataadara akkana si geggeessu godhu si galee sobanii wadeennoo karaa matammaa kana beekudha. Ante wadeennoo jedhanii si fiissu gara Sudaanitti. Sin deebisanu. Si ari'u gaabbitee akka sin deebinedha. Eegaa wataadaroonni ajaja qabu akka nu biyyaa baanu karaa nu gadhiisu. Garuu immoo yeroo galuu jettu dhageesse waa tokko akkaataan itti galu disippaase jinni paase jaankaa paase eessaa baate eessaan baate yoom deemte torbee tokko fa'aa hojii jedhamta galuu irratti jechuudha. Kun amma galuu dadhabde taa'arra. Kana jennaani biyya keenyaa bahuuni qallaaliidha. Si galee galuu isaa jabaata. Kanaaf shabaabni akka inni bahu haalli mijeeffamaadha biyya keessaa. Si galee namni jaallatee hin bahu. Namni jaalateen bahu garuu hammoodhaan dabatanuu karaa seeratti osoo baane waan jedhudha. Ayyee isa immoo xumura irratti dhumna. Ofumarraa hafa keenya fudhata namni si galee. Anamma biyyatti ofuma barataa tarii tuma maasanii koo rabbi siidhaa badhiisuu of dandeessee jiraattu. Aga yoomitti haati koo hojjettee ijoolleen tarii gaattaraaf sigimoon keessa jiraachuu danda'u. Ijoollee Saawud Arabiyaa bara 1990 wayii keessa warri Saawudii deemanii harki caalaan jira suuraan kaasee deemanii mattaawaqaa. Suuraa paaspoortii, suuraa mattaawaqaa haala kaase. Si galee mee namni suuraa dabalatti mana footoo kootti kaatan barreessaa koomentii. Mana footoo qabda biyyatti? Mana footoo qaba. Wallaahi asli. Haati kiyya mana daabboo qabu, mana nyaataa qabu, waan hedduu jira. Namoonni qaxaramanii hojjetu. Wallaahi ani immoo amma bitanii jala keenya irra taa'ee baataa ammuma barachuun qaba. Of danda'uu kana jedhee bahee mana footoo baradhee achi taa'ee barataa maazarii faazarii dubbisuun neema malee fuulduruma jala mana footoo baradhee footoo kaasa. Footoo kaasan ture. Maal godhan beektaa? Maal na godhan beektaa? Namoota naannoo biraa miti. Namoota miti naannoo tokko tokko jiru. Aangawoota mootummaa jedhamanii bara wayyaanessa. Adii guddaa tokko dammanyaan keessa jira dhiiraaf dubartii footoo kaa'aa jiru. Keessa jiru. Ani immoo fiilmii jennaan jira kan itti kaasan. Dhumee jennaan fiilmii sun bitachuu dhaqe. Innaan dhufu jarri sun keessoo jiru uffata qayyarataa jiru footoo kaa'uudha. Harkisanii barri cufanii cufameera jedhanii laxxafanii eeyyaman qabu kan si galee. Jarri keessa jiran? Keessa jirani. Booddee. Dhiira dubartiidha? Dhiira dubartiidha. Booddee naan dhufu maskootiin gadi qabamaadha bariin gadi qabamaadha waraqaan adii irratti laxxafamee cufameera. Bakka isaan waan biraan eegalanii maal godhan isaanii? Qoyi waa isaanii maal laxxaata. Booddee naan dhufu maa hin jiru. Ashi go'a jira. Warra eeyyamaa dhufe banamuu danda'an jennaan suutumaan gadi kutiiti shaqaladhuuti bor bakka eeyyama baaftaan eeyyama baasuudha yaa jala naannoo dheengaddan banee ofii kootiyyuu amma naan biyya kana dhufu 2015 kaasee amma wanaa argitee tasuuti koo guyyaa tokko eeyyama gaafatanii eeyyama illee hin qabdu hin qabus guyyaa tokko eeyyama qabdaa jedhamee gaafatamee hin beeku guyyaa lamaan keessatti kumaa jechuudha waxaatiin akka inni hojjetee hin jijjiiramne barbaadu akka inni biyya keessaa bahu barbaadu bakka walumaa galatti. Si galee eeyyama jedhamee otoo immoo eeyyama jechuudha ta'e maamaatiin yoo ta'u manni footoo kooti jetti 10 yookiin 15 yoo galchate eeyyamni mana footoo isa kamiin idaama beektaa isa Finfinnee Boolee Mikaa'el jiruun iyyi si dhufa isaanii malee ati baadiyyaatti hojjetta eeyyama footoo baafachuu yookaan taamaas dandeessu qabali feetu siin jedhama laa eeyyama kanaan Finfinneetti hojjechuu dandeessa Adaamaatti hojjechuu dandeessa biyyi kan keetii gatanis ta'ee katamaas erga mana footoo jettee banatte humnaa ol akkasii bakka aafu jedhanii akkuma ta'e bakka kan shaayii midhaan jedhamu jira dhufanii sirraa kaasu akkuma sanaan hojjetaa turre shabaabni akka hin hojjetatu godhamaan ture yeroo sanatti
Kana jennaani warri sun immoo nurraan fadhila gaafachuu. Akkamitti ba'a minaan jechuudha. Jara cigarratti itti ashagame eega dhiiraa dubartii taane. Innaan dhufuu gurbaan itti tolee jira. Jaalallee moo jaalallee isaati jaalala fireendi amala warraa miti wallahi. Yeroo inni dhufuu bakka uffatamee bareedamee dibatamee maal jedhamee keessootti gaa wal babbareechamee maal jedhamee uffanni innaan itti cufameera waan itti cufe isin beekanu waan ani haala mijeessu jira waan itti cufe isin jedhe wal bagalatti. Yeroo nani jedhu bakka maashagaan irraa ka'ee yeroo nal galu ijoolleen akka bareedee jiru. Akka bareedee jiru qaba lammatanii maal jedhanii wal baatanii akkasitti suuraa kaasee geggeesse. Nasiiba qabaa mucaan nasiiba qabaa. Maaliif bakka sana tutteen. Jechuun jara dubartii mana keessa jiru. Innaa dhaamsanii uummataa dhaamumaa inni yaa shabaabaa. An Mubarak Musammaa gaafan biyya irraa bahu suuraa koo obboleettiin koo maxxansaa turte waan bocu tokko hin ture gaafan biyya irraa bahu. Wannoonu Mubarak wannoonu. Maammeenis tinnaa labsaa turan. Innaa waan bocu wayii shabaaba bocuu wayii bareedduu wayii fiffiiddu wayii hin ture. Dhalloota kata. Ergan biyyaa ba'ee waa danuun irra ga'e waan abbaan koo biyyattiin keessummeessin rabbi isaa fadhiisu waan abbaan koo waggaa 70 jiraatee du'e hin keessummeesseeraan biyya lamaan keessatti. Natti tolee jennaan jiraataa hin jiru biyya lamaan keessa. Garuu baay'een gadda. An namni umurii koo fixee biyya namaatu hin ta'in mootummoota biyya keenyaati. Angara kootiin. An mootummaan ni himadha. Maaliif hojjechuu hin dandeenye eeyyamni humnaa olii yooti waa hojjechuudhaa suuqii bucusii banattee jettee eeyyama humnaa ol si gaafatanii akkati biyya keessaa baatu akkati gurgurtee baatu shaqaxicha fayyaasaa yoo gurgurtee tokko tokko kan eeyyamicha gaafatan teessiin kaffalu. Wanna si dagadaaltu gurgurame dhugaa rabbii nama danuu akkatti ba'e kassare eeyyama siin jedhama samsameera jedhama qodaachi keessa jiru nama eeyyama qabutti gurgurta isaa rabbii sodaatee isaa akkasii ilaalee kun laamin hawwaataasii jedhanii sirraa bitee geggeessa. Kanaaf obboleewwan keenya rabbitu nu dhamaase takkaan jiru dhiifama naa godhaati warri ijoolleen dhiiraa warri Saawudii keessa deemtanii baangaalii maal hojjetee tuffachuu barbaadanu baangaaliin nu caalti baradhaa. Baangaaliin yoo namummaan nama taatellee akka mootummaa jalaatti mirgi jaraa biyya namaa keessatti eegamaadha. Baangaaliin an nan odeeffadha malee ijaan argine inni mootalee ijaan argeera. Saawudi Arabiyaa yeroo deemanu mootummaadha galii galchanu qabu. Garuu immoo mirgi jaraa eegamee fi paaspoortiin kennamee fi eeyyama mootummaatiin naqanii eeyyama mootummaatiin galu paaspoortii waan tokko tokko qaamaa achumatti kennamaa biyyatti jedhanii mootummaan Saawudiitiif mootummaan Baangaalii walii galanii wal keessa hojjetu. Mootummaan biyya keenyaa tarii akka sooressatti of ilaalaa nuwoo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf anamma ka'e yoon xuradhee as keessa deemu yookiin immoo hattuu ta'e si galee namni na arguundi gaafa mootummaa koo carraa argate arge akkuma ana ilaalutti isa ilaala anaan tilmaama mootummaa biyya kooti anoo kadhataan miskiinii injiraanee biyya namaa keessa kumtaala baadhee deemaa jira maal fayyada mootummaan sanna ta'ee biyya jiru keessa dhufee bahuun min waa tokko waan qabu si galee biyyaa bahuun dhaggeeffadhu obboleessoo seeraan baas hin jedhuun nama keenya maaliif beekta yoo danda'ame warri aangawoota mootummaarra jiranu shabaaba biyya ari'achuurraa dhaabatanu shabaabaaf carraa hojii aballisan tokko jedhe maanguddoota galchanii shabaaba bakka buusan maanguddoota tokko 78 warra beekaa jaraan bulu achi warra kaa'uu dhiisanii galchanii shabaabatti biyya kennanu kun dhaamsaa yoo nama na dhagoo qabaadheefi inni lammanni immoo namni keenya seeraan bahuudhaaf dhaggeeffadhu hangaafani Suudaanii dhufu Jimma migireeshinii Jimmaa dhaqee wayyaanee bulchaa yeroo sanaa bara 2000 miilineemii kabajamaadha Jimmaan dhaqee paaspoortii utuun eegu si maallaqa si fixachiisuuf jedhamti maallaqa koo magaalaa Jimmaatti fixee deebi'ee galee si qaayee argeen dhiisee ba'een paaspoortii jalli sikkoo migireeshiniin fageenya irraa dhattaa haajaa keessa hin baasan biyya gadatti amma iqaamaa guyyaa tokkotti rukutattee galta iqaamaa bakkaatu si galee yoo inni jara biyya keenya ammoo Itoophiyaa taatee dhalataa naannoo sanaa taatee migireeshinii yeroo dhatte ammati birrii kee magaalaa sana keessatti algaa keessatti hojjettutti sin geggeessanu
Yeroo si geggeessan biizaa maaliin eeggatta? Yoo baadiyyaa ta'eyyuu hin dhaamata. Sho biizaa maaliin eeggatta? Si galee? Sanuu immoo tokko tokko immoo utuu baadiyyaa keessaa fagoodhaa dhufe namni isaaf yaadu hin jiru. Immigireeshiniin isaa yaadu hin jiru. Maallaqa faasaa mamu. Duriyyeen deddeebi'uu ilaalte deemsa isaa midhaan ilaalte waa keessaa kuttee nan kana itti maraatee afu jira. Karaa basaasuu kuta. Namni jaallatee bara har'aan hin deemu. Erga mootummoonni keenya bara dhufaa darbaa namni keenya biyya ormaa dhaqaa jira. Kanaaf Dubaayin akka dhaqee kabajamee galuuf mootummaa Dubaayin haasa'uu qabna. Nama paaspoortii barbaadeef guyyaatti paaspoortii kennanii. Hayyee guyyaa taa'aaf. Hadhee yoo dhaqe torbeetti baasan yoo kennaniif paaspoortii isaa torbaan dhaaqottu qaxaroo deebisuu dhiisanii. Yeroo inni paaspoortii argatu biizaa kan argatu godhanii seeraan baasee kan galchuudhaan mootummaa ture. Seegalee amriidhaaf bisu turan namni keenya waasitti mu Suudaanii dhaquun karaa seeraan alaatiin miilaan baraa keessa Suudaanii deemuun seeraan Suudaanii deemuun kamtu jabeenya beektaa birriinsaa miilaan deemuun jabeenya baraa keessa miilaan deemuun birriinsaa dachaa paaspoortiin deemuuti sababii paaspoortiin hin kennan si galee Paaspoortiin kuma sadii Suudaanii dhaquun. Amma kuma 15 faa qabalee baraa keessa deeman. Sababii maaliiti? Karaan deellala paaspoortiin argatu kaa sani xaala bitaaf finfinnee taa'e biizaa eeggachuu maal jechuu si qaayar mootummaan amrii kana lalaaffisee migireeshinoota Itoophiyaa keessa jiran uttiyyuu himee si galee mootummaadhaan amma fakkeenyaaf mootummaa Saawudiitii walii galtee uumee kuma Baangilaadesh namni keenya nagaadhaan deemee riyaala 3,000 argatiin jetti riyaala 700 nagaadhaan argatee akka inni nagaan deemee nagaan galu inni kaan immoo kan iqaamaa amma Baangilaadesh iqaamaan kafalan. Mootummaa Saawudiitii walii galtee gatite miindaa jalaarraa citee iqaamaan kafalamaa jedhan harki caalaan jira. Mootummaan waan hedduu mijeessuu danda'a. Si galee Dubaayitti akkas. Dippiloomaasii uume Dubaay namni keenya erga rakkina ta'e erga biyyaa bahuun hin oolle karaa seeraan deemee imbaasiin cimee hojjetee si galee imbaasiin cimanii hojjetanii namni hundi qaamaa qabaatee si galee namni hundi baasuu amma ijoollee Saawudiidhaa keessa jiran utuu iqaamaa baafadhaa jedhame. Waan qabu gurguree qaba baafata. Karaa iqaamaa itti dhiphisan eenyuun mootummaa Saawudii mootummaa tokko. Si galee seeraan karaa seeraan deemuu namni keenya hin jibbine nan sobee jala keenya seeraan deemuu jettanii paaspoortii eeddanii dadhabdanii deemtan miti. Kanaafuu jennaan seeraan deema. Almuhim obboleewwan keenya warri viidiyoo kana daawwataa jirtan sheer walii godhaa. Amma danda'ame yoo dandeessanii akkaataa argattanii mijeeffattan paaspoortiin ba'a karaa seera qabeessaan ba'a. Yoo hin dandeenye immoo biyyaan bahina baradhaa namni barate waa danuu uumuu danda'a. Hojii mootummaatiif hin baratina. Biyya intinaa jechuudhaaf biyya keessa deemtanii hojjechuudhaaf osoo hin taane waa barachuun keessan gaariidha. Biyyaa baatanus biyyaa bahuu dhiiftanus barachuun isin fayyada. Barnoota keessan xumuraa isiniin jedha. Gara kootiin annaamsa koo walii galaa hunda xumureen jira. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya ani yaada Mubaarak jedhu kanarraa yaadni kiyya adda. Mubaarakiin haga ammaatitti warri na gaafataa turtan isinii affeereera. Warri lakkoofsa isaa na gaafataa turtan lakkoofsa isaa koomentii jalatti isinii hidheera. Waan haga ammaatti waliin tureef hubeen haa galatoomu haala fayyaa fatii illee isinii gaafadheera. Yoo akkuma argitanii fatii ani nama dhukkuba. Inni ijoollee keenya ijoollee Suudii kana ani kan Mubaarak jedhu kanallee hin jedhu biyyaa bayaa haalli isinii haa mijatu miti. Ani obboleewwan kiyya Suudii jechuudha warri Suudii deemtan. Suudii deemtee re'ee eeguu barbaadda taanaan biyya keenya re'ee jira. Feetu butii horsiisi feetu gabaree gal. Suma dhugaasitti maal karama seeratiinuu jechuudha. Suudii deemtee gaala eeguu barbaadda taanaan biyya keenya gaala horiin jira. Feetu butii horsiisi feetu gabaree gal. Suudii deemteetni yoomiyaa dalaguu barbaadda taanaan biyya keenya bakkeen mana ijaarsaa jira. Qasiraa Finfinnee magaalota guguddoo kanneen deemi warra akka Adaamaa guguddoo kanneen deemi hojjedhu dhagaa bakka baatan qasira jechuudha. Si galee Finfinnee Itoophiyaa galtee Suudii deemtee funduuqa dalaguu barbaadde taanaan hoteelli Itoophiyaa jira magaalaa guguddoo keessa deemi dalagadhu haala wasaalan. Kanuma isiniin jenna. Kanaafi waan amma waa'ee Suudii deemsi Suudii kun osoo nurra hafee
baay'ee natti tola dhiisa eega isi biyyi takka eega nama jibbite ima dhiisa dalagaan isii kabajaan qabu ummanni isii kabajaan qabu sigale suudii dachii isiittu kabajaa qaba malee ummanni isii ummata kabajaan qabne ummata nabii rabbii dararaa ture ummata sahaabota dararaa ture alayhi salaam nagaa rahman harat habu sinigale ummata jallata ummanni suudii ummata nama kabanye ummata kana re'ee nuti eeynu kanaaf nu jibban ummata kana gaala kana irratti jibban ko sihii ammi jedhuuni bar sihii guyyaa tokko abbaa keetiin aabbaan jenne ammi kana qabanii diriin siidhanii uffata bar shamarran kenna kayoo haati ergattu haadha akkatti ufira cillaayifattee ilaaltu haadha dhageenne haadir yaa madaam yaa maama ta guyyaa takka haadha ufiitiin maamaan jenne guyyaa meeqa keessa dhimee haadha ta'e bilbilta dubbiste beekta isii haadha ufii waamicha haadha ufiin dhageenne haadha ufiitiin ergamne buddeenaa jecha yaa maama haadir yaa maama haadir yaa baaba osoo ati akkana jettuun gurra qabanii hidhaa si buusan osoo ati akkana jettuun haadha keetiin adda si baasan obboleettii keetiin qabaattu ilmoo keetiin qabaattu jaarsa keetiin ummata kabajaan qabne jechuun mee sihii yaa maamaa jedhu sihii yaa baabaa jedhu ilmoo kee biraa qabanii si boochisaa si hidhan ayasaa jiru sihii yaa baabaa jedhu yaa ammi fi edan Ya Rabbi ko. maal barbaad shaamba maal godhenta edan abo intalo soman waasaa jiru soman dhufte argitan bareedde yoo waan isin baattee deemtu argitani shampoo harkaa qabdi maangoo harkaa qabdi bataam tarte mana keessa akkuma feete deemti እና አተ ያፈቴ አንተ ሩፍቴን አርካ ጋቴ ትዱባቹፍ ነመራ ሆኖ ጥቆኖ የሩ ያደው በጣም አሲር ምን ስለምዘ ያ ሻምቦሩ ደማ ተገነ ነው ማለት ማል ነው ትከናስ ነው ትከና ሻምፖ ማንጎ ቀዋቹ ሰሪ ቤቴ ይሄን ትከና ማል ከተጋ ማራ ነው ባቴ ሲላል Gainu. Gamuda. Lugada. Sibu David. Sibu David. Oto Zara señor mo git. Zara. Zara lera bichinki kai Zara jahati dal. Zara bir ergite ma yalen. Na ziyano les. Zara jalate ne. Nan iudiya. Sura kare na hut. Nasri hawi. Amma nasri fi hawin jechu nasri fi hawin Zara sanyii Oromoo mucayyoon tun baay'ee isin jaalatti yoo jiraatelle yoo duutelle nama baay'ee isin jaalatu waan dandeettaniin yaadan qaaman bira dhaabbadha Achi gori ni asli. jaalala rabbiin namaa kenna Kottostori. Nei olezi. rabbiin namaa kenna jaalala ijoolleen kenna Zara sanyii Oromoo waama Zara asirratti Zara waama Zara sanyii Oromoo obboleewwan kenna Nasrii fi Hawwiin mucayyoon kun akka suuraa keessan lafan keettu I love you Nasrii jetti I love you Hawwii jetti I love you Zara jetti baay'ee tokko isin jaalatti isinitti obsiti suuraa keessan laaltee bootti kanaafi obboleettii teessan kun akkatti isin boottu gizee hundi garaa jala kaa'attee rafti kanaaf bilbilaan sagalee keessa fa'aa fayyuun malaa kanaaf obboleessi kiyya Nasrii Hawwiin obboleessin teenya Hawwiin haadha manaa fi abbaa manaati Zaaran bilbilaanii siraa bilbila harkaan qabnutti fakkaata dhuganiidhe dubbisaa gaafadhaa mungkin fayyuun mala jedhee yaada rabbi isin haa fayyisu homaa gochuu hin dandeenyu kanatti du'aa namaa goona rabbi haa fayyisu
والله أما أنا اللي أنا موجود ده تيو بربادا إيو كان برباد وقت دراني سري تاني ترجع إيه كقيادة واسم أمان سيسو بربادا دكتورة أريد باتيرا فتت أنا مالي مصروفة كنا كرباتا كنا قوانا كذا كذي وصو أرجع كتت شينغورسو بربادا كنا في سنة يني ساعات كوجوتو سوتا شين هذا يجرا كنا بقولتي تسنتنا اللي والآن لا مبارك كفرت اللي لالنا وري كايرو جبتني اللي كوتا غافتا دبساني وش يوم اللي كنا وقتي فوق الأبدر بفيدي يعني مبارك في الأورا مبارك تاعي إيجا كنا في يوم برا بقول له تاك كرتلا وسو يوم توكو ويا برا أول توكو كاركان برا بقوله دلا قالت أبغى تبي يكون بيا بقاتي نمني لوبوك أبو تا وسايد مرتا إنما إيقون الألفاظ يركينا أبولتي أفيتو فرا أفيتو إيقون الألفاظ intala oromo takata haadha abbaa isin beeyne eegumiti anama mubarakii kana dinqisiifadhay waan himata anama osoo ana taate yoo feetanin gargaarsa yoo feetanin dhiibsani akka isin dhukkubdu isinitti malee taa'ee nama murtaa'een eegu hin danda'u waan akkas hin hifadhaa osoo ana taate isinii galan kanaafi ijoolleen biyya kana jirtan ijoolleen oromollee koottaa gargaaranii maaliif nama hifachiisa firma ofii kanaayyuu bargilee dhukkubsatee jedhe hin hifattaa waan وبلسما كيتو ذاته هني فتا مالك دوين دو فيين فيو سيتك المسني قال إبين نمر أجيبنا كان مرة تردو سيفا تشيفت كان بطعم أساس سابي ونيتا لاين ويالا شيء أفار أمارة تنجيجو أما في أفار أورمون بيتاني بطعم أساس سابي ونيتا لاين ويالا شيء أي قوت غافتنا استقراء شيء كنت تفيدا yoo hallin jiraate mana yaalaa wanni geessanii yoo jiraate keessa birriya qaama waadaa feena mana hin agarre jedhee mubaarakii yaw isinitti himaan oolu gaara deddeebinee irduut bakka isinin obboleessa biraan gaafaa jedha komitee obboleessa biraan gaa jedha obboleessa biraan jalmanii hanga'uudha obboleessi quxisuusiiti xiqqoodha isa iyyuu faranjiitu fudhatee deeme kitaaba akkayii fudhate faranjii guutuu isaatti akka faranjoonni fudhatanii deeman natti himte inaasawu aasaa yuun beeku namaan suma dhuguma warra keeroo amma hiriyoon saayibasii hin beeku namaan naasawu sii malesi wallaahi nama dubbisu namaan naasawu yennoo allashu suudaan jarmaanitti nu erguuf jarmaan ergaadha argu obboleessi jarman jira faranjii bir fudhate jedhanii akka itti fudhate ani beeku obboleessi illee I think yooni nagar ani beeku akka atay ani beeku fatiyaa namni akka kaayoo jirtu in sibjinin beeku kana dhiyoo kana bilbilee fi yennoo alla shuufati jarma suudannoo inda yaalla shuuf jedhaan jedhan yaada kaaytimme amma fatiyaa eessa jirti namni si jedhe akka isin kaayoo itun beeytanii obboleetti tun garuu jarma irratti bilbilee fatiyaa yennoo alla shuuf suudannoo inda yaalla shuuf jedhaan yow noo ማለት ነው በጣም ያሳዝናል Salman isin jechuu barbaada yeroo gaarii naaf qabaadha obboleettii teena rabbi haa fayyisu ijoollee teena takka biyya Suudii keessa rakkataa jirtu rabbi rakkoo haa baasu dararaa keessaa isaan haa baasu obboleewwan kiyya warri kana Suudii deemuu yaada qabdanis deemaa jirtanillee Suudiin biyya deemanii miti hafa amma dura ijoollee Suudii nu galchaa jennaa miti Suudiin deemina kaganaa dhayxu Suudii dhayxee rakkattee sagalee naataa hin jedhin ufii deemte Suudii rakkoodha ufii rakkachuuf deemte nuti wanni sagalee siitaan hin jiru isinii galee warra duraan deemee achi keessatti rakkataa jiru rabbi rakkoo keessaa haa baasu warra deemeetiin dalagataa jiru rabbi shorxaa irraa haa qabu inni amma du'aayii keessatti yeroo du'aayii gootan akkam gootan warra Suudii deemee Suudii keessatti rakkataa jiru hunda rabbi rakkoo keessaa haa baasu warra Suudii keessa jiru ka dalagataa jiru rabbi umrii haa dheeressu ka dalagaa hin qabne rabbi dalagaa haa hiruuf ka ganaa Suudii deemuu heddu rabbi isan milkeessin maal goota achi deemtee rakkata maal goota Suudii an dhuguma sitti dhugaan jiru kanuma ka ganaa Suudii deemuuf yaada qabu yaada san rabbi si keessaa haa qobboleessa kiyya hin deemi Suudiin biyya deemanii miti biyya abaaramtuudha biyya jibbamtuudha sidii galee kanuma yeroo gaarii naaf qabaadhaa baay'ee isin jaalladha eenyuun